Jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu nagaa kooti baga jiraattanis siniin jedha har'a jechuudha. Iimeela keenyutu nu jalaa ati itti fayyadamaa jira. Yoommoo itti nu alaa fayyadamaa jiran akkamitti paaswoordii isaa jijjiirrannaa kan jedhu sinitti agarsiisa jechuudha. Gabaabadhumaan sinitti agarsiisa agadhumaan hordofaa akka sinii galutti sinitti maa jechuudha. Kanaaf iimeela keenya wanti nuti moobaayilii keenya keessa jabeeffachuu qabnu irra caalatti iimeelaa jechuudha. Iimeelli moobaayilii keenya keessa faayidaa guddaa qaba. Yookiin immoo wanti moobaayilii keenya irra caala sochoosu iimeelaa jechuudha. Akkuma beektanii akkuma paaswoordii feesbuukiin paaswoordii qabu. Iimeellis paaswoordii qabaa jechuudha. Kanaaf namni immoo paaswoordii iimeela keenya kana yoo itti fayyadame wantoota moobaayilii keenya keessa jiru guutummaatti arguu danda'a jechuudha. Sinii gala miti. Kanaaf iimeela keenya jabeeffachuu qabna. Akka namni keessa jiru laallee nama keessa baafne nama keessatti argine immoo paaswoordii isaallee jijjiirrachuu qabna jechuudha. Kana sinitti agarsiisa jechuudha. Hagadhumaa na hordofaa siniin jedha. Iimeela keessan jabeeffachuu qabdu jechuudha. Iimeela malee moobaayiliin tokko jiraachuu hin qabu jechuudha. Jiraachuu hin danda'u jechuudha. Pilaastooriin iimeela malee hin banamu. Tarii yeroo duraa iimeela jechuudha. Yeroo haddisii moobaayilii bittan yookiin arabatu sinii banaa yookiin namatu sinii banaa yeroo sana immoo jechuudha paaswoordii iimeela keessanii irraanfachuu dandeessu yookiin immoo dagachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf warroota paaswoordii iimeela keessanii yaadachuu dandeessanii qabattanii fi iimeela keessan beektuun isinitti agarsiisa jechuudha. Mee isinitti agarsiisa iimeela Gmail kana jechuudha. Warroon appii kana hin qabne Play Store keessa argattu jechuudha. Gmail kan jedhu kana fakkaatu garuu baay'eedha jechuudha. Isa kana buufattu jechuudha. Moobaayilii kamirrayyuu ni jira garuu ni qabdudha yaada warra akka tasaa hin qabne jechuudha. Kana mee asiinis seenuu dandeenya. Mee asirraa seenee isinitti agarsiisaanii keessa seenee isinitti agarsiisa jechuudha. Iddoo kun googilee jedhu kanarra tuqee isinitti agarsiisa. Obsaarna hordofaa warroonni haaraa taatan subskiriipinaaf godhaa viidiyoo koo laayik godhaa isiniin jedha. Kunoo jechuudha iddoo kanarratti piroofilii keenya nuuf fidaa jechuudha. Piroofilii iimeela keenya achirra gadi xuqnaa. Erga haala kanaan gadi xuqne akkuma kunoo iddoo kana maqaa kana jalatti iimeela koo jira jechuudha. Sin jechuudha iimeela tokko qabaattan jechuudha moobaayilii keessanirra iimeela tokko sinii fida. Iimeela immoo baay'ee 2 qabaattan ishii kana tuqxanii filattanii azala iimeela irra seenuu barbaaddan irra seentu jechuudha. Azalatti sinii fida ishii tanarra mallattoo tanarra tuqxanii mee ani kanuma irra tuqeen seenaa jechuudha. Manaajur Google account kan jedhu kanarra tuqaa. Amma nama itti nu jalaa fayyadamaa jiru beeknee akkaataatti keessa baasnu sinitti agarsiisa jechuudha. Erga haala kanaan nu dhufee azala iimeela jira akkuma beektan dhoskeen jira. Azalatti kunoo barreeffamni nu dhufee jira jedha. Person info kan jedhu kana as bunnaa jechuudha. Barreeffama baay'ee jira as bunnaa. Kunoo iddoo sukuriiti jedhu kanarra xuqnaa jechuudha. Erga haala kanaan tuqnee jechuudha iddoo kanarratti iddoon kun keelloon tun jechuudha mallattoo qulfii qabaachuu dandeessi keessan qulfii taatee banaa jechuudha dirqama mallattoon tun jechuudha qulfii raayitii magariisa agarsiisu qabdi jechuudha qulfii ta'us isaa akkanaa ta'us bifti isaa gargar ta'uyyuu keessanirra warroota cufattanii jirtanii mallattoo raayitii isinii kaa warroota kaan immoo akkataatti isiniif kaa jechuudha qulfii yoo ta'e suurrisaa jechuudha kana akkataatti cufattan yeroo biraa isinitti agarsiisa iimeela keessan jabeeffachuuf isin gargaaraa jechuudha qulfii asirratti godhatanii mallattoo raayitiitti godhachuun anamma kan biraa irratti kuni qulfii qabaa jechuudha kiyya kana garuu isinitti agarsiisuudhaafan asirratti isin barsiisaa jira malee kan biraatti fayyadamaa jechuudha anamma kana zim jedheen bane malee jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti dirqama qulfii ta'uu qaba iimeela keessan jabeeffachuu fi kanaaf ammamee warran waliin namni keessa jiramu keessan jiru kan jedhu isinitti agarsiisa qulqulleeffachuuf jechuudha ol bunnaa jechuudha ol harkisnaa iddoo ofii kan ta'ee jiru kuni iddoo kanarratti 2 step verify kan jedhu kuni ooni ta'uu qaba jechuudha. Amma duubatti deebi'ee
Kanaaf hamma jechuudha iddoo kanarratti oof ta'ee kan jiru kun two step verify kan jedhu kun oonii ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa itti galeeti oonii ta'aa jechuudha. Yeroo biraa isinitti agarsiisa jechuudha. Hamma lakkoofsi koo as gubbaa mobaayilii lama waan hin qabnee fi lakkoofsi koo expired ta'ee jira. Kanaaf koodii waan naan deebineef isinitti agarsiisuu dhiise. Yeroo biraa isinitti agarsiisa. Amma ol bunnee jechuudha. Erga haala kanaan ol bunnee azalatti ilaallaa jechuudha. Nama waliif fayyadamaa jira jechuudha. Manage device kan jedhu kana as jira. Iddoo kana mobaayilii lama jira jechuudha. Ankoo amma fakkeenyaaf eenyutu itti fayyadamaa jira jedhee ilaaluudhaaf keessanis ta'ee manage device kan jedhu kanarra tuqxu. Erga haala kanaan tuqxanii jechuudha. Kunoo iddoo kanatti mobaayilii lama nu baasee jira jechuudha. Yoo keessan qofa ta'ee tokkoffaadhuma irratti kunoo iddoo raayitii qabdu kanarratti sinii baasa biyya jirtan wajjin jechuudha. Fakkeenyaaf as gubbaarratti kunoo E11 kun kiyyaa jechuudha. Mallattoo raayitii qaba baareen jedha jechuudha biyya ni jiru. Kanaaf inni gadii kun garuu jechuudha 10 pilaasiin kun jechuudha Keeniyaadha jechuudha. Keeniyaa jedha kunoo jalatti. Iddoo kana jala jechuudha. Kanaaf kuni namoonni akkasii kun jechuudha. Kana gajjallaatti kan isinii fiduu jechuudha. Asuma jalatti dabalee isinii fidaa jechuudha. Warroota iimeela keessan atanii itti fayyadamanii jechuudha. Warroota isin ordofan jechuudha. As jalatti isinii fidaa. Maal gochuu qabdu? Sarara tuqaa sadan tana tuqxanii yeroo achirra tuqxan sign out kan jedhu kanarra tuqxanii keessa baatu jechuudha. Sign out kan jedhu kanarra yoo tuqxan keessa baa jechuudha. Amma isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf yeroo sign out keessa gootan dirqama paaswordii iimeela keessanii beekuu qabdu jechuudha. Sin gaafata waan ta'eef mee sign out godhaa keessa haala kanaan keessa baaftu jechuudha. Nama iimeela keessa jiru yeroo akkasitti gadi tuqxan sign out gootu jechuudha. Keessaa iddoo kanarra tuqxu. Iddoo kanarra erga tuqxanii amma sign out gootu. Kunoo jechuudha inni azalaa sun keessa baa jechuudha. Inni azala jiru suni jechuudha keessa baa jechuudha. Amma kan koo qofatu keessatti hafaa jechuudha. Amma akkasumatti tuqnee iddoo kanatti jechuudha keessa baafna jechuudha. Haala kanaan keessa baasuu dandeenya jechuudha. Nama nu waliin ordofaa jiru sana jechuudha. Sinii gala jedhee yaada. Kunoo jechuudha akkuma argitan amma jechuudha kiyya qofa keessatti hafee jechuudha. Inni azalaa san keessa baasee jechuudha. Haala kanaan kan namatti sin jala fayyadamaa jiru keessa baastu jechuudha. Erga haala kanaan paaswordii warroonni jijjiirrachuu barbaadan immoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Warroota paaswordii jijjiirrachuu barbaadu jechuudha. Amma paaswordii keessan jijjiirrachuudhaaf amma nuti sakuriitii kan jedhu kanarra turree jechuudha. Amma as deebitanii as harkiftanii jechuudha. Sakuriitii kan jedhu sanarra as harkiftanii iddoo kun personal info kan jedhu kanarra tuqxu. Paaswordii jijjiirrachuuf jechuudha. Erga haala kanaan tuqxanii jechuudha. Kunoo akkasitti isinii fidaa jechuudha. Ol harkistuu jechuudha. Ol buttuu. Ol buttanii jechuudha. Ol buttuu ammas. Ol buttuu. Kunoo iddoo kanatti paaswordii kan jedhu kanarra tuqxu jechuudha. Kunoo amma paaswordii jedha iddoo kanatti achirra tuqxu. Obsaan eeggadhaa. Iddoo kanatti jechuudha paaswordii duraa san itti gashitu jechuudha. Paaswordii duratti fayyadamaa jirtan iimeelii keessanii sana itti gashitu jechuudha. Itti gashee isinitti agarsiisa. Kunoo jechuudha amma ani paaswordii kootti gasheen jira jechuudha. Neekistii tuqxu paaswordii duraati addisii miti. Paaswordii duraa gashitaniitu neekistii kan jedhu kanarra tuqxu.
yeroo itti gashitan haala kanaas sinii fudhachuu qaba paaswoordii keessan jechuudha kan duraa sana amma jechuudha paaswoordii duraa sana eegatti gashitanii jijjiirrachuu jechuudha sinii gala jedhee yaada asirratti paaswoordii haaraa itti gashitu jechuudha iddoo kanarratti. Sinii gala miti paaswoordii jijjiirrachuu barbaadda sanatti gashitu sammuu keessa jechuudha. Paaswoordiin lakkoofsa qofa otoo hin taane qubee fi lakkoofsanii jechuudha. Wal bukkee qubees lakkoofsas jechuudha. Kanaaf iddoo kanarratti kan gashitan sana asitti dhuftanii gashitu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kanuma galchitan sana jechuudha. Kanuma galchitan sana as gubbaarratti jechuudha. Iddoo kanatti illee gashitu jechuudha. Asitti tokko gashitanii asitti tokko hin gashitan. Isuma asirratti gashitan sana fiddanii asitti gashitu. Sanaa booda change paaswoordii kanarra xuxxuu jechuudha. Sanaa booda paaswoordiin keessa sinii jijjiiramaa isa duraa osoo hin taane isa ammatti jijjiirtanii jechuudha. Paaswoordii keessan isuma asitti gashitan. Isuma asitti gashitan asittis gashitu. Asitti gashitan asitti gashitu. Gosa tokko jechuudha. Change paaswoordii yeroo xuxxuu sanaa booda paaswoordiin keessa sinii jijjiiramaa paaswoordiin keessan isa addisiisa ammaati jechuudha. Isa duraa osoo hin taane sinii gala miti haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Warroonni paaswoordii jijjiirachuuf nagaa